Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi hordoftoota keenya baga nagaan nuyi daliin jecha har'a kun deebi'eetiin jira. Akkasuma gaa kan na wajjin deebi'e. Kanarraa gaa akkuma gartee jechuudha amma dura gartee Aashaa fi Taajuu itanii kanarraa gaa na jiru bakka inni gartee jechuudha hin agarree har'a kunoo akkasuma kan na wajjin jira. Beekna hordoftoota salaamtaa gaafatu anu waanumaan dubbadhu jechuudha wallahi afaan wallaalee yookaan hin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya salaamanni keenya kan jaalalaa kan inni irraa buqqee lagaaf gara qaxxaamurii isin haa ga'u isin jechaadha. Warri ooltan akkam ooltan warri bultan akkam bultan ilmaan Oromoo guutuu addunyaa jirtan kan amantii garaagaraa qabdan hundi keessanuu salaamanni keenya kan jaalalaa kan inni irraa ka'e isin haa ga'u isin jechaadha. Egaa waan irra jirus quba qabdanii du'aayin godhaadha ammaan tana gaarraan tana killeedhaan na biratti argama. Akkuma viidiyoo tanaan dura dabarte viidiyoo dasiirratti chaayinaala dasiirratti argitanii arraan tanaa kun killeedhaan wal agarree alhamdulillah innilleen kaatii dasiidhaa fi golaartiitti wal qabatee kanumaaf dhufe inshaallah gaa tanaan durallee gaa kan deemee mana kadiiranis waan mana isaatillee cabsee waa hedduu godheetiin barbaaduma isaa kanaaf guyyaa hedduu baheetiin ala jira. Ammoo ichilleedha mana isaa sanilleedha dhabamee jira akka waan manallee bakka sanirraa qayyaratee innis bakka biraatti golaartiidha miidhaa jiru yookiin tumaadhaa jiruuti kiyyaan wasakaa sammuu siin qabu hin yaadu nama yaadu osoo ta'ee arraan tana ani obboleessa isaatii na gargaaruu yookiin na bira dhaabbachuu qaba malee arraan tana namni na gargaaruu irratti miidhaa oofuu hin qabu. Saniifuu kaatee amman tana killee ammarraa qabnee kaatee beekadhu anuma bakka tana taa'uu dadhabeetiin jire ijuma ijoollee tanaati fi gartee ija Aashaa kana duraa'u dachiin seenuu barbaada beekadhu. Siimi yaa ati eeyitaanuu wallahi dhugaadha deemtee isa barbaadu jirta anuu hangaan dhufe kanatti Aashaas gartee waan isin irra jirtullee jechuudha argeetiin akkasuma Taajuulleen isuma wajjin rakkatutti jira. Kanarraa immoo wallahi an jechuudha baay'ee takka anuu mataa kiyya kana na jeeqee jira. Kanarraa eegan dhufe kaleendaan dhufe kennu galeetan arras kunoo deebi'e. Dhiiroo wayii nasnoon kun argame yaadni ijoollee dhufe kanarraa mee yaa wallahi baay'ee takka nama dhibaa inni kun bakkiyyaan bar sammuu nama sammuu qabu miti nama yaaduu miti bar silaa barre si galtee amma hijaan kafaladha jaa gurbaa san galtee si galtee ni ajjeesa bar. Yaaboo mee du'a mogor yaa killee kan rabbii wala bal'aa ammataan kun gara nagalee garteemi heere ifajjeesu lubbu mutiitti naa dubbeetiin garteemi bakka tana akkan isa akkasi gartee yaaddeetii himaa boo jechuudha. Ani wallahi atumaanuu jechuudha sammuun teelekii isin jirtu. Arra silaa qadii garteemi dhiiga isaa qabaanu san narraa baafatee gartee gurbaa kana gadhiise. Mee dhiise isin bar beeka dhootoo isin gadhiise isin umaallee waliin gootan dhugaadha. Garuu gaa obboleessa gaa numatumaa akkuma ati maa unaan jettu kana namni guutuun akkanuma naan jaa obboleeyyanii harreen dhiitichaa ilkee warraa yaafne arraan tana kennaa inni kun obboleessa keetti akkuma dadhabdee jechuu jira malee arraan tana niin dadhabe jee asii ol bahee osoon iyyaa oolee namni narraa fuudhu tokko hin jiru beekaa. Amma inni kun bari seelaas baafatee bakka inni jirus wayi gartee silaa gartee dhugaadha akka nama tokkotti. Yoo gartee inni kun miidhaa namaatiif deemu taates namni kan jechuun namaatu hunda dabalaa ni beekta. Arraan tana namni gizee dhufee mana kana nasruudhaaf dasi gaaf na jee maal jee onna jees aboo obboleessa keetiin dadhabeen kaanyee daati gartee akkana jiin naan jaani bar na obboleessa dadhabu takkaan dhageenye bee maganii ittiin nurraa usu naan jaani bar kaan fadhuuti. Garuu gaa akkaanan keessi waanumaa fi rabbii tokkochaa gartee na beeka malee si galtee nuun qaalii kiyya godhu didee. Takka gartee obbolummaa wali qabaannee gartee tan isa kana danda'e takka kan qabdu silaa danda'e duraanii beekadhu. Sirriidha. Amma bakkumaan keessa bobba'u. Amma ati nuu amma dhufteemi. Anamma eegan dhufeefa jettu isaan obboleeyyanii maaltu gartee jechuudha maalumaa fi nasruu qabatanii. Nasruu maaltu gartee kana hedduu isaan galchee namni hedduutu jaaga namni mana kana guutee as jira. Yaakiin namni obboleessaa maadaa wajjin dhalate halkan qooshaadhaa kana geesseeti. Rabbi wallahi gartee nu gargaaruu nu biraa dhaabbatu kanarraa amman tana taa'uurra gartee jechuudha wanni gartee taa'anii gartee dubbataa oolu faayidaan qabdu amman tana fala waa xiqqishoollee waan dhageessin qabdu afaan waan dhageessin. Mee mana san mana jirtee mana jira jeetiin dhaqee ulaa san cabse manni sanuu akkasumatti banaa ulaa qollifee baafatee jechuudha. Akkasuma banaa dhiisee ijoollee takkaan gartee yoo inni ka dhufutaa dinaalaa lanaa bilbilaa jee achi kaayadhee biraa deemi. Digalte manni isaa cufaadha.
bakka tana inni kun geessee silaan beeke sigalee asuun dhufu silaachiniin dhaqee mujrimootaa fi jinni inni deemuun sangartee Israa'el lubbuu namaa fuudhan osoo harkaa qabaate achitti du'uu barbaada malee sigalee hin dhufu beeka dhuqee tanaan. Nama wallahi nama dhibe baay'ee takka. Qaanfachaatiin karaa kana dhufe qaanfachaa. Asuman nama qaanfachiisa dabar waan dhufteetis gartee waan gartee aashattis hin qabdu. Kana mana keessa isaan illee kun akkanatti miyyoo tana gubbaa taa'u jiran. Nee maaliin jaan ijoolleen isaatun akkana keessa jirti. Iyyan sagartee boo ijoollummaan tunuu bar nama maraachiti keessatti nama maraachiti. Wallahi nu argeetiin baay'ee. Nee baba ammas na suruun beekadhu ijoollee isaa darbee guyyaa tokko noolu yoo bartee imaltuudhaaf mana kana gabbee yoo telefoona dubbisee fi ijoollee isaa takka takkatti itti naa kennaa jedhee dubbise malee. Wallahi. Hin oolu galtee sigaltee har'a deemu. Womantaan na godhe womantaan na rayyaatu jira waan. Meemaan tana na dhageessa nama gartee jechuudha hundaan gartee bakka takkaan deemnuti yoonii fi gartee jechuudha sima kanaa woo jechuudha bakka inni gartee kadinne yoo agartee kanaan na arge jee jechuudha seeraa kan dhokatu taate nuti deemee namni beekama namni beeku bar. Sin beeku sammuutiin hanga kana akka malee na dhukkuu jira dhagaa kan siin jeefillee gani. Awwa hedduun haariin eetti na dhageessa. Deemneeti dhagaa. Osoo inni gartee isa kanaan barbaadettee deemtu matuma keetinuu jechuudha karaa irratti fonqoltee abtaati hedduun haariin tasgabbaayiti yoo inni gartee jechuudha. Bakka sergitti illee karaa raas duraa meeqa annan beekuun bakka Oromoon jirtu guutuu deemeetiin an gaggaafadha akkasitti yoo qabu. Ganda gartee silaa inni galu san. Bakka Oromoon gattu guutuu deemeetiin an nagaafadha. Guutuu dhayineetiin siigaltee gaggaafatta walumaan gaggaafanna insha Allah bakka seenuun hin qabu yoo rabbiin taate gartee uleen zaalimaa uumaati illee naman gootuuti. Wallaahi maa naman gootuuti. Uleen zaalimaa wanta akkasiin gootu. Amma furmaanni atis hanga jirtu jechuudha. An yoo isa san suuraa isaa fudhadheetiin deema Kadir. Suuraa isaa ni jettiin suuraa isaa fudhadheen deema bakkaan deemu. Maaliin na beeka gaafataatiin deema. Nama akkanaa gartanii jee barbaadeen illee bakka jechuudha Oromoon gartee jiraattu jechuudha. Deemee tan barbaada. Kanarraa immoo yoon gartee hafuura kan hin dhaga'u taates jechuudha. Wal gartee bakka takkaan deemu. Taakii feesbuuk irratti isin facaafnata akka jimma suuraa isaa. Warraatti gartee biyya tana keessa heellaadhaa fi maal eeguu kana gartee dhugtaa annaa kan kanarrattis ni kennina mootummaanis gartee gargaarsa beekadhu wanni kun akkaataa silaa itti dhuftu hin beekan. Har'ammas silaa telefoonummaan isaa san banaa ta'e telefoonumsa kennineetti lookeeshinaan jala deemna. Lookeeshinaan jala deemuudhaafis telefoona cufateetti shari'aa keessaa baasee deemu jira. Eegalee takkanaati yaa borabbi nu haa gargaaruuti amma dhagaye. Ijoolleen manuu eegu jirti ala kana. Nin deemna gam. Eenyu yaanaaf hin jaabar. Haala sayyee gaanii deemna kaaneetti walumaanuu deemna. Asumaanuu gaa hordoftoota. Asumaanuu gaa hordoftoota keenya du'aa nu godha. Du'aa nu godhaadhaan nu bira dhaabbataadhaan. Alarraan tana garaan kun hundi gartee ibiddi lakkaa'amee jiraati. Waan hin keessa jiru hin qabu. Gollee aartii dhabame jechuu waan biraati gartee alarraan tana. Kiyyaan gartee isa qabe kunis kiyyaan horii hiyyaanne sammuunsaa baqara kana isa kana gartee ni miidha yeroo gabaabduu keessatti rabbii waliin nu haa fiduu wal nu haa qunnamsiisu jaa isinillee du'aa teessanii nu cinaa dhaabbadha Oromoo teenya yaada keessanillee asuma koomentii jalaan nuuf barreessa yaadni keessanillee hedduu nu barbaachisa waan ta'eef ilmaan Oromoo bakka jirtanii du'aa nuuf godha du'aa teessanii nu cinaa dhaabbadha nu qofaa miti gollee aartii keessanii walumaan du'aa nuuf godha isinillee bakka jirtanii sagalee tahaa fi nu gargaara. Takkanaati killee keenya gartee yoo yaada qabaatte itti dabaleetee kan hayaa nu beekamu sharaara dhaabbattee inni jirti. Yaadni hin qabu gartee yaada biraan qabu kanarraa gaa asumaanuu hordoftoonni gartee jechuudha akkuma gartee ati jettee du'aa akka nuuf godhan. Killee keenya nama rakkinaa fi fuula ijoollee tanaatiif gartee fuula aashaa tanaa arguun hin danda'u. Kaameeraa kan godhatu fi nukaas ijoolleen sharaara dhaabbattee nu eegu jirti.